Baba, radio kale sibite maaliif cabsite? Akka malee na aarseetiin cabse. Akkamis aarse? Radio haariyaami kani kale sibite. Radio makiyya kun radio Itoophiyaati jennaanin digaran dhiyoo cabse. Jirtu obboleeyyan koo ilmaan Booranaa fi Bareentumaa kan tokkichi isaanii akka kuma hin gungumu lallabeetan isinitti hima. Baay'ee takkaana jajjabeessanii galatoomaa jechumaa fi teessan tana rabbitti ol kenneeti. Yaa Rabbii hooyaa mootii naaf boonsi na boonsee sabni Oromooti. Hai. Bro mee gutakka mana seeni obboleessa kee yuuyyaa na yaame. Amma xiqqoo dura micciyoon bareeduun takka dhuftee yaamtee wajja kutan eega jim seenee six pack paase kana dhalaan joonsiinaa jettee jalan maraattee barana. Ati teessee osoo ciqilfattee qamaatuu dhiirtii jim seente six pack paas teessi caalte. Amma dhalaan hundi jalan maraattee joonsiinaa jette. Amma inni tafadhu maratee fuudha ati ulsii qame. Dhalaan isa jaalattee jala deemti si fakkaate abadan never numan jaalanneen isa akka boodigaardii laalaniin. Dhalaan siksikaar malee six pack hin jaalattu adeero gaafa makiinaa qabu harkatte joonsiinaa keessan darbitee gaabbinaa seenti. Joonsiinaa keessan gaafa makiinaa qabu dhufee intala inni jala deemu naqate gaabbinaa eegi akkan dhuunne barakiinaa. Yaa Fattah yaa Razaaqiin maaluma ta'ee na yaame yaaboo khayru wa khayraati. Oh my god, maal taate saahibii maaltu akkatti kitfoosi godhee si caccabse. Arraan tana michiyyoo bareedduu dhaabbattu takka harkeetiin irraa if qabuu dadhabee automaatikaalii dhaqee dhungoo gixxim irraa kaasee isinis habala billic narraa kaastee garaan gala lakkaa jaalalleessii hojii dhaabbasi jetti. Wayin arkee jaalalleessiitis qabee gaw gaa na godhee na qollofee mangaagaa ani lafa sii kufee sii gaggabe gaa. Ati dhalaa agarraan ijaa gurran qabdu gaa yaa qorroffee mataa dhagaa goggogaa. Kan nama gaddisiisu ciqileen itti ciqilfattee qamaatu si goddaamte akkami qamaata. Kookaa fi jimaa waliin daayitee juus naa goota gaa hangaan fayyuu jimaaniin dhugaa. Argee humaa eegaa horii taate jaalalti nama rabbii malee namni ni jijjiirama humaa. Boos yeroo hedduu sii sirba kana sirbuun si dhagayaa hedduu jaalatta maali yaadannootti qabdaa. Dubbiitu dubbii dhugaatii bar gaafa miskiina zeeroo ture kan namni xiqqaa guddaan miskiinummaa kee ilaalee na dheessuun itti yaadadha. Firri keetilleen gaafas si dheessuu ture jechuudha boos. Gaafa rakkoo firri keetilleen si dheessa rabbi malee. Firri amma jiru fira rakkoo wal ilaalu ha gaafa du'an akka biyyeetti bahee booyaa wal awwaalu osoo lubbuun jirtuu yoo rakkattee dhufee si ilaalu. Dhugaa baay'ee takka nama gaddisiisa boos yeroo rakkattee fira takkallee kinaa dhabdee gaafa si ballatte fira hedduu harkatte. Dhugaa keeti akka ammaatti fira baay'ee kanan qabu gaafa rakkadheessan immoo kiniina qarshanii takkaan nama naa bitu dhabe kaniin agabuu mana keessa rafu. Dhugaa keeti boos rabbi malee namni ni jijjiirama. Gaafa rakkatte rabbi malee namni hundi si dheessa mana kiyya keessa wanti nyaadhamu dhabamnaan hantuutni mana kiyya galuu turelleen ramadaan kadiin jaaloo jaalalleeshin naan jee godaane nagayatti. Maal taatee dhuftee dubbadhu? Poolis eda hattuun natti hin hambisne waan hin qabu hunda akka jirutti muxxuggootee fudhattee girgiddaa qofa na hambiste. Wanni takkallee manatti siin hafne. Wanni takka naaf hin hafneen siin jechaa jira silaa kofoo takkittiin uffadhee rafeetu hafa sanillee narraa baastee qoqqorroos mana gubbaa akka jirtu buqqaastee kutte. Ganama aduun abbaateetu lafaa na kaasee faasirfaantiin ifa gare. Maali ati dila kanaan duute hanga kofoo sirra jirtu sirraa baasee hatu. Ani hirribaan hammaadha takka rafu balaan feete buutu hin ka'u. Mana kophaa kee galtaa? Duraan kophaan gala abbaa kiyyaatu obboleessa keetii haadhaan addaa jeetii mucaa gawwaa doofaa takkana fidee wajji galla. Inni hoo dammaqee waan agareen qabu halkan. Awwaan takkaan na dhibe ani. TV, firija, huccuu tiyya meeshaan manaa takka nafne garuu huccuu isaa qofaa hafe huccuun isaa akkamitti hafuu dandeesse? Duubaati isa gaafatee dubbiin tun akkamitti ta'uu dandeesseette? Anaaf inni Israa'elii fi Filisteeni waliin dubbisnu saniifin akka isin gaafattaniif as wajji dhufne. Eegaa as dhufee jiraate ati guta qabee inni haaseenu isaan dubbisa amma. Amma gaafiin si gaafadhu sirriitti naa deebisi. Edda galgala hattuu mana seente argite moo hin argine? Huccuun teetuu akkamitti hafuu dandeesse meeshaan biraa hundi hatamte. Hattuu mana seente argeetiin jira huccuu tiyyaas isumaatu naa dhiise. Akkamitti? Hirribaa dammaqeetiin isaa huccuu guuru jiru arkee inninis na arkee rifate suuta dhaqeetiin antiyyan tuqin malee tabiraan nan galchuun jeen. Akkas taatu taa'ii na laali ol qabeetiin si garsiisa tatee taate noo je'ii tateen tahin yas je'ii nan jee akkasittiin taa'ee gizee ol qabee na garsiise tiyya
noon ja'an naaf dhisa taan immoo yasin ja'an ni fudhata akkasitti taniin noo jeen hunda naa dhisee taan fudhate akkasitti itti aanee meeshaa manaa na gaafate meeshaa manaa hunda yasin jeen TV firiijaa hunda meeshaa manaa osoo takkan hambisin akkasittiin gargaaree wajji ala gagguuree gizee fixne yes takkaa si hafeen jeen tamii naan jee hootu jeenitiin hofoo uffatee rafu jiru garsiisee akkasitti irraa baasee isa gaggeessee firraa rafe. Obboleessa kee dhugaa baanaa'u ati gawwaadha gawwaa mataa mixaaxis akkamitti obboleessa kee irratti waan akkanaa goota maan kaasiniin gaafa dura abbaan kiyya isa bira na fide obboleessa kee wajji wal jaaladhaa wal gaggaaraa wajji jiraadhaa nuun jeeti nu gorsee Ameerikaa kote waan abbaan kiyya akkas naan jee jecha gaaf takka qamee mirqaaneetiin huccuu isaa xurii akka jirtu gabbaasee miicee fi gibbii keessa ballisee hoggaa dhufu arkee aaree aboo huccuuti eenyu miicisin jee jeena ka'e biroo kiyya huccuu miti koottuu tiyaatuu saafaa keessa seenii qaamaan sirraa dhiqaan jeen tanumaa tana hedduu kootaan miicee haadarra ballisee arkee aaree aboo dhamaa bado'a koota mana miicanii laawundarii geessan malee jeeti koota haadarraa gabbutuuf gizee qabatu lakkaa korreentii gubbaan hafe korreentiin qabdee girgirgirgir gootee lafa darbiteen sambooda lafumaa ka'ee kakabala billic dirgim narraa kaasee waan mana kanaa keessa sin galchu naan jee tanaaf ani tana keessa nan galchu bro numbaygaa maaleedha arra garuu fuula keetirraa gaddaa mul'ata maal taate hoo bro waan biraati miti jireenya singilii kanaan hifadhe kophaa jiraachuu dadhabadhe fuudhaan fedha silaa amma dabre yeroo akkanaa singiliin ture amata kana singilest haala kanaan immoo amata dhufuus singileeshin nomination ta'uun kan olamu hiriyaan tiyya hundi fuute dhalte ilmaan qabdi ana malee naman gaddisiisu duuba kanaaf gadditaa hakuna matata atis barana ni fuuta yookaan immoo ni duuta waan lama callaa sabtu saabit sabti yoo arra guyyaan sabtii dhagaa biroo caataraa dheenee jimaa keenya kara bulaa fudhannee mana yuuyyaa dheenee faafaa shaashaa jennee qabana lakki hin dhaqwaani mana yuuyyaan nama tuffata maal si godhe alhada dabre osoo mana isaatti qamoo jirru tichichi mana seenee nu dararee akkasitti deemee fidhiitii fidee dhufee naan jee aboo biimbee gabbaatamoo funyaan qabatta moo yoo kaateessee duuta naan jee dhugaa nama tuffata sitti nan bisne duuba gabbaate moo funyaan qabatte lool yaa sabaa nashiidaa haaraa ajaa'ibaa kan obboleessa keenya miftah sabaa dhaqaatii daawwadhaa laalaa jajjabeessaa subscribe like comment itti kennaa galatooma walitti deebina حبيبي يا رسول الله شفيعي يا خليل الله قدوتي خير خلق الله قدوتي خير خلق الله